taatanii PhD keessan saayinsii hirriba irratti dalaguun salphaadha. Osuma barsiisaa jirtanii wayita ijoolleen muuguu jalqaban gartan. Kun hima lammadaati. Waa'ee muuguu fi rafuuti. Like in the middle of a lecture, like. It's the best. This is the second sentence about sleep, about exhaustion and sleep, drowsiness and sleep. What was the second last sentence? وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Guarding the skies and the earth. Himni xumurarraa aslammaffaa jiru maal ture? وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Samii fi dachii eeguun Rabbi hin dadhabsiisu. Namoonni yoo dadhaban maaltutti aanee dhufa? Sinaa fi nawm. Himni lammaffaarra jiru. Hima xumurarraa lammaffaarra jiru waliin hidhata qaba. Himni sadaffaan lahu maa fis samaawaati wa maa fil ard ja'a. Wanni samii fi dachee keessa jiru hundi kan isaati. Waa'ee kanaa isiniif himuun dura waa'ee maqootii Rabbii lamaan adda baasanii beekuun isin barbaachisuutiin hima. Maalik fi Malik. Maqaa Rabbii lamaan kana Maalik fi Malik ja'uu kana hiika isaanii barra. Hiika maqaa lamaan kanaa ibsinaan aayaa kana haalaan dinqisiifattan. Maalik jechuun abbaa qabeenyaa jechuudha. Malik ammoo maal akka ta'e isinitti himeetiin ture. Mee maal jenne? Mootii. Mootiidha. Mootii fi abbaa qabeenyaa jidduu garaagarummaan jira? Ati abbaa qabeenyaa qalama keetii ta'uu dandeessa. Garuu ana hogganaa olaanaa qalama kanaati jechuu hin dandeessu. Waan sammuu ilma namaa biratti fudhatama qabu miti. Abbaa qabeenyaa wantoota xixiqqoo ta'uu ni dandeessan. Abbaa makiinaa, abbaa kompiitaraa, abbaa telefoonaa ta'uu ni dandeessan. Garuu mootii wantoota kanniinii ta'uu hin dandeessan. Mootii jechuun wantoota gurguddaa dhuunfachuudha. Abbaa qabeenyaa waan tokkoo ta'uun waan san dhuunfachuurraa madda. Garuu muka tokko dhuunfatteef mootii ta'uu hin dandeessu. Yookiin ammoo lafa wahii waan qabaatteef mootii ta'uu hin dandeessu. Ati mootii ummata dachii sanirra jiraataa jiru ta'uu dandeessa. Mootii jechuun ummata to'achuu jechuudha. Abbaa qabeenyaa jechuun ammoo meeshaalee to'achuudha. Kun waan garaagarummaa qabu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala lahu maa fis samaawaati wa maa fil ard jedhe. Wanni samii fi dachee keessa jiru hundi kan isaati. Aayaan kun waa'ee maalii dubbata? Waa'ee abbaa qabeenyummaati. Aayaan kun waa'ee abbaa qabeenyummaati. Wantoonni jiran hundi kan Rabbiitii ja'a. Hayyee. Himni xumurarraa as sadaffaa irratti argamu maal ja'a? Namni yaadatu jira? Wasi'a kursiyyu samaawaati wal ard. Kursiin isaa dachii fi samirra bal'oodha. Rabbiin wayita waa'ee kursiyyi isaa dubbatu. Waa'ee mootummaa isaa nutti himaa jira. Waan tokko karaa qabeenyummaan to'achuun ni danda'ama. Karaan biroo kan waa ittiin dhuunfatan ammoo mootummaadha. Lamaan kunniin walitti dhufuun sifa Rabbii guutuu taasisan. Ati yoo abbaa qabeenyaa taate mootii ta'uu hin dandeessu. Yoo mootii taate ammoo abbaa qabeenyaa ta'uu ni dandeessa. Ammaan tana biyyoota garagaraa keessatti mootiiwwan qabna. Mootii eddoola takkaa ta'uu dandeessan. Garuu waan eddoola sanirra jiru hunda ni dhuunfattan jechuudha. Lakki. Rabbiin garuu waa hunda dhuunfata. Mootii waa hundaatillee. Gama biraatti namni wahii ammoo qabeenya hedduu eddoola sanirraa qabaachuu danda'a. Garuu mootii miti. Abbootiin qabeenyaa hedduun jiraachuu malan. Garuu mootiin nama biraati. Isaan aangoo abbootii qabeenya qabdu. Garuu mootummaan tan nama biraati. Yookiin ammoo namni wahii mootii ta'uu danda'a. Garuu qabeenyaan qabu. Rabbiin Maalik. Malikillee. Lahu maa fis samaawaati wa maa fil ard. Kan ja'u maalikummaa Rabbiin nu garsiisa. Himni sadaffaa jechuudha. Malikummaa Rabbii ammoo hima wasi'a kursiyyu samaawaati wal ard ja'uutu mul'isa. Himni afraffaan maali jenne? If duuba deebinee haa qaraanu. Allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum laa ta'khudhuhu sinatun wa laa nawm lahu maa fis samaawaati wa maa fil ard. Maaltu itti aana? Man dhalladhii yashfa'u 'indahu illaa bi'idhnihi. Durarratti aayatana haa hubannu. Fedhii Rabbiitiin malee eenyu namni Rabbiirraa araara namaaf barbaadu. Shafaa'aa jechuun maal jechuudha? Shafaa'a jecha jedhu ibsuudhaaf akka afaan Ingiliffaatti jecha intercession jedhu fayyadamna. Shafaa'aa jechuun fakkeenyaaf sihii dalagaa wahirra osoo jirtu ari'amuuf deemtu. Adeerri kee manaa jara waan ta'eef lakkii dhiisaa ana wajji jira je'ee akka atin ari'amne godha. Shafaa'aa jechuun kana. He's good. That's shafa'a. Guyyaa qiyaamaa nuti hundi rakkoo wahii mudachuuf deemna. Namni wahii dhufee ana wajji jiran
نجلا هميدين نوف جتشوف ديما نتربي أكا شفاعة رسولا نوف خنو إسا خدا تاجر أديرخي دبرينخي أبانخي هاتيتي هقنانخي قياك يا مار أفني يا الله جاني سيفين قدتن قيا سنمني سيف قدتن جر الران تنخرجو ندندين إني فرخي يوان تيف هذا برجتي دبرسو دنديس أكيد تجروا كسوني جامون جرو تكني VIP جامون جرو كران أدان جرو يا ربي هيا مخني قف آيان كونيس نمني تو كلن أنغو سنهين أبو يا ربي هيا ميساني فخني قف خنجون في إبسا نمني تو كلن أنغو نما شفاعته داهين أبو كران أدان جرو جتشا كنا سرتنا كالبسا كران أدا يا ربي إساني فهيا مقدي قف واني خنيسني فقلي هيجي ولا يحيطون بشيء من علمه والربين أومه والربين بيخو بيتي فتون دنديسو هندريسي تكتي هو بيخون دنديسو إلا بما شاء والربين سبيسسو في العملي همني أفرفا في همني جهفا وائي ربي في وائي هيما أدى دبتن نمني تو كلين آنغو شفاعان كبو نما ربين هيما قدئف ملي بيكم ستكلين كبن والربين بيسسو في العملي سنين ألوان تكلي بيخون دندهن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء همني أفرفا في جهفرت أركمن حالا ولتقلن هما تقفا في سقلفا لمفا في سدتفا سدفا في تربفا أفرفا في جهفا مال توافي هما جدوتي ربنا كنجي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سبحان الله ربي وان درجرو في وان بود جرو الليني بيخاجي أكوان آيات نخيست هما خنا درا في هما خنا بودان وان توتا جرم بيخوتي نتي دبت جدو هموتا خنيني رت هما أوان درجرو اللي وان بودان جرو الليني بيخاجي وخاي أين يوتو هالا خنا دبت أين يوتو هالا خنا دبت سبحان الله أكاتا ربي تدبتو أكاتان ربي تدام سدبرسو أكا هالان إسا لقوم ستن إسن تاسسا dhugaan jirtu nuti ammaan tana qur'aana waraqarraa dubbisaa jirra nuti waan barreeffame dubbisaa jirra hima tokko lama sadi afur shan jaha torba saddeet sagal jechaa adda baasaa jirra garuu sahaabonni akkas godhanii jiranii rasuulli sallallahu alaihi wasallam hima tokkoffaa fi sagalaffaa lammaffaa fi saddeetaffaa sadaffaa fi torbaffaa jaanii himanii jiranii lakki sababni isaa isaan qajeeluma dubbatan isaan qur'aana dubbataa turan nuti kan kana arkuu dandeenyeef waan barreeffamaan nuuf dhihaateef qur'aanni bifa haasawaatiin rasuula irratti buufame haasawaan waan namatti himuun dogongora hedduu qabaachuu mala wayita barreeffamummoo wayita dubbumaan qofa himamu dogongora hedduu mudachuu danda'an waan takka dubbannaan deebiftee sirreessuu rakkisaadha keessattuu yuutuub irratti ulfaataadha garuu dhaamsa dheeraa barreessite taanaan laaltee gulaaltee hayxee dhaamsa ciid mubaarak jahu qofa gabaabsitee ergita wayita barreessitu waan si harkaa bahe deeffachuu ni dandeessa garuu jechi takka arrabaa si baanaan dhumate wanni gulaalu ja'amun jiru sirreessu wanni ja'amun jiru rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana barreeffamaan osoo hin taane dubbiidhaan gabbuuse bifa haasawaatiin bu'e qur'aanni an qorattoota afaanii hedduu waliin haasaweetiin jira ogeeyyoota afaanii kan musliman taane hedduu waliin haasawe wantootaan qur'aana keessaa arkadhe kanniin namoota kanniin itti himeetiin ture namoonni sunniin qur'aanni dubbiidhaan gabbuufame yaada joo fudhatuu didan kun waan afaaniin ja'amee miti ja'anii didan barreeffama tahuu qaba malee kun haasawaa mitii ja'an anis dhugaadha barreeffamee jira garuu addunyaa tana keessatti mitiin je'een lawhal mahfuuz irratti barreeffame garuu wayita rasuula sallallahu alaihi wasallam irratti buufamu bifa haasawaatiin buufame kanaaf qur'aanni haalaan qulqulluudha kitaaba namni dachii tanarra jiru barreessuu hin dandeenye ja'ama. This cannot be from a human being. Last bit that I want to share with you tonight, inshallah.